Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun hurroon amantii biroo sakkaba nagaa jirtu buleeyyan kiyya hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nagaa keessanii nagaa qabdanii isiniin jedha. Egaa asumaanuu warroonni maatii naaf hin ta'in sabiskiraayib gochuun maatii Ooroo Faristi ta'an isiniin jedha buleeyyan kiyya. Egaa ka har'a maal qabattee dhuftee yoonaan jettanii sammuuna kana akkuma beekamu burtee wajjin yookaan qaroo miidiyaa wajjin waraana walitti bannee jirra. Waraanni keessan sun akkam ta'e warri jettaniif deebii isinii kennuuf dhufe. Waraanni sun sila akkamii namoonni tokko tokko isinuu garagaraa amantiin keessanuu garagaraa maaltu walitti isin fidee jettanii tokko tokko immootu diraamaa hojjetaa jirtanii jettanii jirtu. Egaa wanti nu hojjenne kuni diraamaa yoo piraankii masinirra hojjetaa jirra. Piraankiin kun immoo piraankii kana keessaa immoo piraankii kana maaliif hojjenne yoo jettanii maaliif barumsa akka irraa argatuuf jechuudha. Namoonni tokko tokko akka barumsa irraa argatanii fi barumsa of keessaa qaba. Wanni dubbatamu kamiyyuu barumsa of keessaa qaba jechuudha. Innis maaliif wanti akkana dhugaan yeroo ta'utu jira jechuudha. Maaliif hiriyyaan takka yeroo jireenya hiriyyaa isii keessa seentee diidu ni mul'ata jechuudha. Ni dhagahamas ni argamas jechuudha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee hiriyyaa gaarii yoon qabaatiin hiriyyaan tokko tokko hiriyyaa badduutu jira, hiriyyaa gantuutu jira, hiriyyaa sobduutu jira, ta jireenya kee kana hinaaftutu jira. Isinii galee ta jireenya kee hinaaftutu jira. Garuu hiriyyaa ta'e fakkaattee obboleettii ta'e fakkaattee hiriyyaa biraayyuu darbite obboleettii ta'e fakkaattee tan jireenya gaarii ati jiraattu kana kan hinaaftutu jira jechuudha. Gaafa ati gaarummaa abbaa manaa keetii biratti haasofte, gaafa ati kabaja abbaa manaa keetiif qabdu isiif ibsite, isiin kun sitti hinaafti jechuudha. Gizee jireenya kee kan diiguuf yaaltutu jira jechuudha. Isinii galee kanaaf kana keessaa barumsa argattanii jechuudha. Yeroo baay'ee hiriyyaan ta'e hiriyya mateeti malee hiriyyummaa kee bira dabarsitee jireenya kee keessa hin seensisin waan jedhu irraa barumsa argattanii jechuudha. Maaliif hiriyyaan ta'e sima qofaaf hiriyyaa haa taatu malee jireenya kee keessa seensisuu hin qabdu. Maaliif jennaan sirrii miti jireenyi kee keessa nama lama jireenya kan nama lamaati. Nama sadi ta'uu hin qabu. Gaafa nama sadi ta'e immoo jireenyi kee sun hin diigamaa jechuudha. Kanaaf barumsa irraa argattan jedhee yaada. Ijoollee baay'eetu jira waan akkanaaf hin yaadin jechuudha. Hiriyyaa tiyyaa homaan gootuu yookaan naaf yaaddi kan jedhaniitiin bakka waa'ee jireenya isaanii itti haasa'an, abbaa manaa isaaniitiin wal barsiisanii, wal baradhaa jedhanii wajji haasofsiisan, kan bilbila abbaa manaa isaanii kennaniif baay'eetu jira jechuudha. Inni kun dogongoraa jechuudha. Dogongoraa waa'ee kanarratti irraa barumsa argattan jenneetiin ulachuu kan dubbanneetiin jenne qaroo miidiyaanis hiriyyaa gantuu irraa fagaadhaa. Hiriyyaa gantuu irraa fagaadhaa. Akkanatti abbaa manaa kootii wal barsiisee akkanatti hiriyyaa kunarraa fudhattee kan jedhamu ni jira. Wanti akkana jechuudha qabatamaanii wantoonni akkanaa ni jira jechuudha. Isinii galee kanaaf waan akkanaa keessa horii jirtan irraa akka of qusattanidha. Maaliif jennaani hiriyyaan keessi bira darbitee abbaa manaa keetiif hiriyyaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Hiriyyaan teetuma qofaa gabaabsiteetumaan malee jireenya kee keessa bultii kee keessa haala bultii kee ittiin oofattu, haala bultii kee ittiin ijaarrattu isii keessa seensisuu qabdu. Isinis mari'achuu qabdu. Sijjammar mariin simaa fi si qofa ta'uu qaba. Kanaafis siin jedha obboleettii tiyya maaliif keessaa yoo warri hiriyyaa badduu qabdan hiriyyaan teessan sun yoo isin waa'ee keessan itti haasoftan ammallee waa'ee kee baruuf hiita siin jettu akkamii akkasii akkam taate mee abbaa manaa kee wajjin akkamii jirtame mee akkam waliigaltiin keessan mee akkam wajjin jireenyi keessan jettee deddeebitee kan si gaafattu yoo ta'e isin sun bultii kee akka diidu hin shakkin. Si galee isin sun bultii kee akka diidu hin shakkin nama biraa osoo hin taane. Yeroo baay'ee badummaa abbaa manaa keetis ittiin himin. Badummaa abbaa manaa kee ittiin himin. Yoo ati isaaf nama gaarii taateetiin jette inni immoo yookaan yoo nama amala qabu ta'e
Ufuma keetii gorsi malee hiriyyaatiitiin akkana na godhaabii akkana naan jedhaabii waan akkasii bee hin himin. Maaliif eega akkas godhu ta'e eega akkas hin jedhu ta'e maal nama dhabdeetiire dhiisi. Hin dhagayiniif waan inni siin jedhu jettee gaafa si gorsite bultiin kee sun akka diigamuuf akkasiin itti qophoofte shakkin. Sii galee hiriyya jechuun hiriyyaa gaarii. Ta'oo ati waa wayii mari'atteen abbaan manaa kiyya kun amala akkanaa qaba yookaan waan hiikuun qaba yookaan waan dhiisuun qaba gaafati jette naa tasgabbaa'i. Tasgabbaa'imee sirraa'uu danda'a. Gorsi yoo aballeessite atis dhiifama gaafadhu. Atillee waan dubbattu irratti suutaan tasgabbiin dubbadhu. Kabajiin jette gaafa si gorsite isiin sun hiriyyaa gaarii taatii jechuudha. Sii galee yookaan immoo akkana naan jedhee bara akkana naan jedhee abbaan manaa kiyya naaf hin beeku waan akkanaa naaf hin godhu waan akkanaa naaf hin bitu jettee ati mari'attee ani nama akkasiisan jibba. Indiis ture maaltu hojiin si gube maaltu hojiin si darare. Nama dhabdee isa hojii dararamtaa isa hojii gubattaa akkasiin jettu yoo ta'e bultii kee keessa buqqistee si baaftee akka qilleensa irratti ati haftu si gooti jechuudha hiriyyaan akkasii. Kanaaf hiriyyaa keessanis filadhaa. Namoota ta'eef yookaan miidiyamarra wal bartaniif yookaan akkanumaan gara walitti himattaniif hiriyyaa waliif hin ta'u jechuudha namni. Hiriyyaa jechuun isa kheyrii irratti si gorsu, isa waan gaarii irratti si gorsu, isa ati balleessite si gorsu. Sii galee isa ati balleessiteef sitti mufatu, isa ati balleessiteef yoo balleessitellee maan rakkoo qabaree namu ima balleessa nama sii jedhu doontee waan ati balleessite san sitti mufatee akka ati waan san balleessite lammata ittiin deebineef akka ati irraa of qusattuuf nama sitti aaru nama sitti mufatu. Sii galee nama akkasii sayyoo taate hiriyyaan ta'e gaarii siif taatii jechuudha. Sii galee akkasiin isin jedha obboleeyyiin kiyyaa maaliif barumsa ta'a jenneeti wanni nu irraa dubbanne kun wanni nu irraa haasofne kun kanaafi malee anaaf isiin uumaa wajjin hin qabnu namoonni baay'een ni beeytaniyyuu komentii keessan irratti argineyyuu akkasii obboleeyyiin kiyyaa kanaaf barumsa isinii ta'a jenneeti wanni nu dubbanneefi namni irra nu dubbanne immoo mucaan obboleessa isiitii si jammari kanaaf isiinis kuma beeytan anis muslimaa isiinis kiristaanaa obboleeyyanii ilmaan oromooti. Akkasiin isinii jedha obboleeyyiin kiyya mee namoonni waan kana keessa jiran waan kanarraa maal baratuudha kan jedhan yookaan namoonni waan akkanaa godhaa jiran aadaa hiriyyaan akkana nama gooti jedhanii akka irraa of qusatanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin kiyya hiriyyaan filatamaadha. Yeroo baay'ee hiriyyaa teessa filadha. Eenyuun akka hiriyyaa godhattan filadha. Kophaa keessan taatanii bichaaf hiriyyaa hin qabuu bichaaf namuu argitan hiriyyaa hin godhatina. Isinii galee namuu argitan hiriyyaa hin godhatina. Saahiba gaarii filadhaatii isii kheyriirra isin gorsitu isii kheyriirra isin deebistu. Isinii galee kanaan isinii jedha obboleeyyiin kiyyaa. Kanaafin dalaayine jechuudha. Maaliifi hiriyyaan akkanatti wal gantu qabatamaan ni jirti jechuudha. Kan akkanatti walirratti shiira xaxxu. Isinii galee kan bultii walii keessa deemtee bultii walii diidu, kan jireenya walii diidu, kan namatti jaalattuun adda si baastu, adda si fageessitu. Sii galee kanaaf hiriyyaa filachuun dirqama isin irratti ta'a jechuudha. Hiriyyaa gaarii filachuun dirqama isin irratti ta'a. Yoo hin taane immoo hin barbaachisuyyuu bakka nama ilma namaati. Assalaamu alaykum wa alaykum salaam jettee dhiisuu dandeetta. Golaa golloo kee itti himachuu, keessa kee itti himachuu, mistira kee itti himachuu odoo hin taane bakka mistira kee uffattee jiraachuudha malee yoo hin taane yoo hiriyyaa gaarii hin qabaanne namootaaf hiriyyaa hin godhatina isin jechuu barbaanneeti. Ilma namaati ilmi namaa wal dogongorsaa wal ganaa kanaaf wal hinaafaa wallahi rabbiin hinaafaa keessa keenya haa balleessu. Akkas isin jenna obboleeyyiin kiyyaa yeroo baay'ee waan akkanaatti mul'ata waan ta'eef wajjanne jechuudha. Yoo isinitti tole viidiyoon kun share like subscribe gochuun maatii ta'an isin jedha obboleeyyiin kiyya qaalii fi gaarii. Akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf turaan isin jedha obboleeyyiin kiyya. Egaa ka majijjabeessuu keessaniif baay'ee galatooma isin jedha obboleeyyiin kiyya. Kanumaan isin jechuu dhufee ifa isin ta'a jedheetiin yaada.
Assalaamu alaikum.